Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaammii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti poolisiin sakatta'een meeshaalee shiishaan ittiin xuuxamu qabame. Dabalataanis odeeffannoo hawaasni kenneen meeshaaleen qara qabanis to'atameera. Muhammad Kadiir dabalata qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaammii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaatti sakatta'umsa qaamoleen nageenyaa yeroo garaagaraa manneen nama dhuunfarratti taasisaniin meeshaaleen shiishaan itti xuuxamuu fi meeshaaleen qara qaban kan qabaman ta'uu dubbatu. Qodaan kun immoo gara qodaa 220ti. Yeroo tokkotti otoo hin ta'in yeroo garaagaraatti kan qabne jechuudha. Namoonni kun namoota yakkaaf of qopheessan yookaan immoo loojistikii yakkaa warra ta'an hawaasa burjaajessuuf cuubee garaagaraatti kan fayyadamaa turani. Meeshaaleen kunniin namoonni adda addaa meeshaalee wantoota araada nama qabsiisanii yakkaaf nama kakaasan kana fayyadamuudhaan yakka ittiin raawwachuudhaaf yeroo socho'an opereeshinii adda addaa fi sakatta'umsa manneen adda addaa manneen keessattuu daangaa magaalaa keessatti sakatta'umsa yeroo adda addaa gaggeessineen meeshaalee qara qaban kanneenii fi akkasuma meeshaalee shiishaa kan to'anne ta'uu isaati jechuudha. Shiishaan fayyaa namaa fi dinagdee biyya irratti miidhaa geessisuu bira darbee yakkaaf kan nama kakaasu waan ta'eef fayyadamtoonni irraa of qusachuu qabus jedhan. Kun dhaloota balleessa waan ta'eef yakkoota garaagaraatiif gaafatan yakka illee raawwatu jechuudha. Kanaaf dhalaaf wanti ta'u kanaa miti waan jedhuudha amnaaf. Meeshaalee shiishaa qabames iddoo jiraattonni magaalichaa jiranitti gubateera. Fayyadamtoonni shiishaa kana otoo xuuxan qabamanis gorfamanii kan gallakkifaman ta'uu himameera. Gorsuudhaan namoota qabne 68 kana gorsuudhaan barsiisuudhaan leenjii tajaajila poolisii hawaasaa kennuudhaan hubannoo ittisa yakkaa nageenyaa laachuudhaan ofitti maxxansinee ofitti maknee hojiin socho'aa jirra jechuudha.